Narganne. Narganne. Ayya nargan. Nargan. So arra nakastati ka jamo mana afayai kabajamo mana afayai enna barbarre laga dabe sangamo garran redui yonan jarjare bira base harkan qabde keesan keetu makam jirtan ilmaan oromoo nageenya isin badhaadhaa guyyaa hadhaa kana akka viidiyoolee hojjechuu dhiifne turree jirra gurbaa tokko bakka kanatti gaafiif deebiidhaan dhukkee irraa kaafna jechuudha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole akka viidiyoo kana caalii isinitti tolu isiniif hojjennuuf laayikii heddummeessaa isiniin jechama. Amma kallattii maangara keessummaa keenyatti achi dabarra nu wajjin tura isiniin jenna. Hayyee ka nagaa hallee waliin gaafannu bakka gara chaanaala kanaa dhufte isin jecha gaafiilee asi gaafadhu hunda naa deebisuudhaaf qophiidha ammaati. Hayyates asirratti na affeeru keetiif guddaa tokko galatoomii gaafiilee ati na gaafattu anis deebisuudhaaf qophiidha jechuudha. Gaafiin kiyya jalqabaa gurraaf guurii jennee ijaaf imimmaa yoo jenne funyaaniif furrii jennee afaaniifoo maal jenne? Maa deebisi. Afaaniif hidhii jenne. Hin argan. Afaaniif ilkaan jenna gaa hay in arganne habibi afaaniif arraba jenna wow in arganne ya afaaniif tuftoo jenna gaafiin kiyya kan itti aanu sagalee qotiyyoo yookiin jecha qotiyyoo tokko gabaabsinuu ibsi. Qotiyyoo hambuuwa nargan. So qotiyoon ni marata kan bu'a jedha. In arganne bibi. Wa uwa. Wa uwa. In arganne. Argadhe amma? In arganne. Hai. Hai atu. Ya. Meeshaa keessa wala zayitii itti dibaa wala meeshaa keessan zayitiidhaan qopheessa waan isin dhufu maraaf irraa deebisan. Gaafiin kiyya itti aanu jecha harree yookiin ammootu fakkeenya harree gabaabsiitii nu ibsi jecha harree tokko. Jecha harree akka ani itti ibsu. Jecha harree akka ani itti ibsu. Hin arganne. Hin arganne? Ayyaa hin arganne. Hin arganne. So harreen akkas taate ka jetti harreen. Laalaan arganne bibi. Harree jedhee harree. Maal jechuu? Kabajamoo mana afaan yaa'i. Gaafii adeemsaa qabu. Argattee jirta. Yaa. Argattee sagantaa keenya asumarratti goolamna yoo dheeressine kan namni viidiyoo dheertuu ilaaluu hin jaalatu waan ta'eef paartii aanutti akka irra deebiteetiin wajjin hirmaattu abdii guddaa sirraa kan akka nu bohaarsitu amma ammootu dhumarratti jechuudha wanti ati nu affeertu baacoo afaan Oromoo tokko jechuudha yookiin dammoota biyya tokko qoosaa jedhanii qoosa afaan Oromoo tokko ka isin seeqachiisa jetteeti yaaddooyi yookiin ka isin kolfiisa jetteeti yaaddooyi bakka kanatti dafeetiin nu jedhu. Baacoon an isin affeeru baacoo hedduutu jira kaachuun qoosaan afaan Oromoo kun baay'eedha. Anamma tokko isin affeera. Namicha tokkoo fi nami jaartii turanii jaarsaaf jaartii jechuun jaalallee turan jechuudha. Jaalallee turanii addaan turtii yeroo dheeraatiin booda walitti dhufan jechuudha. Addaan turanii seenaan kun dheeraadha waan ta'eef anamma namni viidiyoo dheeraa ilaaluun jaalatu viidiyoo gabaabaa waan ta'eef gabaabsee isinitti hima. Turtii yeroo dheeraa booda walitti dhufanii guyyaa walitti dhufan kana achuma lafa jala walitti dhaamatan kaachuun isin addaan turee dhufe kun akka badaa walii yaadaa mire achuma akkas jedheen. Ennaa barbarree laga dhaabee sangaan moggaarran dheeduu yoonan jarjaree bira baase harkaan qabdee keesan keetu jedheen. Achuma isinis tamaa rabbi abaare wayiiti yoo lolli hammaateetiin dirreen akka badaa hammaatee jedhe achuma akka jetteen isinis jechuudha.
Ay dhidhiibee haa anduuf natti gadhiibe. Ani hin duune galata waaqee ciiseen ilaalee akka raatu turee mi'aayee akka baadu jettee isiinis jechuudha.